Ashamaa harka fuunee kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii burtee hundi keessanuu akkam jirtu nagaa keessanii baga jiraattan baga yoona kanaan geessan isin jecha har'ammoo viidiyoo gabaabaa takka isiniif qabadhee jira. Akkuma argaa jirtan kana mumburee qopheesseera, kaarotii nan qabaa, dinnicha nan qabaa, kuusaa nan qabaa, qaara gurguddaa nan qabaa, shunkurtii nan qabaa, akkasumas hindaaqqoos nan qabaa, mummureen jira, qimamii garaagaraa nan qabaa, kallii fi zayitii nan qabaa, soogidda nan qabaa jechuudha. Isaan kan akkuma argaa jirtan kana Videoon akkasitti baay'ee mummuree qopheessee lafa isinii kakkaa'e jechuudha. Isaan kan argaa jirtan kana walitti maknaa jechuudha. Asti naqnee hunda isaa walitti naqna. Qimamii hunda isaa wantoota mummuree qopheessinee hunda isaa walitti naqna. Faana turaadha. Asuma warri burteetu bidhaa maatiin taane maatii ta'a itti makamaa isiniin jenna. Warroonni burteetu bidhaa kana dura maatii taatanii jajjabeessaa jirtanis guddaa isaa galatooma. Kiroonni kalliidha. Akkasumas immoo zayitii isa kana. Zayitii barbaadan fayyadamuu dandeessanii. Soogiddaatti nasanna. Saniin booddee immoo waliin gaadha. Sirriitti wal fudhachuu qaba. Ofa waliin geenye booddee immoo alurminiin itti qadaannaa akka nu jira hin gochuu jechuudha. Ofa bilchaatee ba'ee immoo akkuma argaa jirtanii soosii kana ni beektanii soosii adiidha. Irratti naqnaa hedduu marattu jechuudha. Iddoon daanuu waliin makaa. Saniin booddee boo zibnee piizaa nan qaba. Kan piizaadhaan dalagan isaa kana jechuudha. Isaas sirriitti itti godha jechuudha. Bakka hundaa waliin gaha. San booddee akkuma argaa jirtan kana foroonii nan godha. Ani jaraan qofan fayyadamee haala kanaan bareedee bilchaatee ba'ee jira. Ani nyaachuu hin danda'u garuu baay'ee mi'aanaan jedhanii isinis hojjedhaa laala.